بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kabajamtoota daawwattoota fi dhaggeeffattoota keenya kan fagoo fi dhihoo jirtan bakka jirtanitti rabbi suniin haa jiraatu jechaadha. Akkuma gaa waliin beenutti duraan dursee galanni kan rabbiiti subhaanahu wa ta'ala kan guyyaa nagaa kanaan nu fedhee asiin nu gahe osoo oromiyaan teenya dhiiduu, osoo uummanni keenya rakkatu, osoo uummanni keenya beela'uu garii keenya rabbi nagaan nu wabbaasee nagaan nu galchaa jira. galanni kan rabbiiti gaa addunyumaatu akkana balaaleeffataatuma rabbiis faarfataatuma nyaachaatuma beelawaatuma khaanis cinaatti du'aatuma kuni gaa haluma addunyaati. alaa kulli haal rabbiin tatanarra caaltu tatanarra wayyatti rabbiin waa jijjiru mootummaa zaalima kana rabbiin irraa haa kuffisu. ربي نجيب بيا خينيا سنيف هامير كنيسو ربي على منا خينيا ربي نجين وهقولو وانين أني برادة برو هندن دنيا جرا وبليان خيا خان دايسفورا غوتو تكا غودا هواسا خينيا هندا هو غلطهم فتشو برباد كابسوان إسين تجرتن كابسو لا يو لافتو الأمتي وانما بونساتي وانما غمتشي ساتي خيساتو وبليان خينيا خيو كدا غويا تربا غوتو وسومنت تنغلين إمباسي إثيوبيا را خيوك ترجموسان هدا أني حفور اتخطني هدا أني أمتا غرتي أمباسادورو تاچيسان غوغويستني كوكا كسي قبدني قبسو صداتك كاملي هدا صداتك كاملي أكسي تتفوفون كيسان دوبرتين ديرتي قبسو چيما جرتني ربي سنراها جارتو وريقا قدا خفلا جرتني وريقا ميشن خفلتن خانا خر ربين أنا في سنجو ربي هاقرو خونيقا يامينسا أكا سمتي أمباسادروتا قوتو الدنيا رجران خان إثيوبيا بواني أكا وليقا الدنيا تجرانيف يامينسا قلو مربادا أكا نمتقوتي أكا لميت أكا غرتي درك أما أمانتي تلي نمك أبوتي غرموهن دانو يامينسا خانا يور أجيسان يامين سلامي يامين سوبليسا أمباسادروني نرجع جرتن دامسي خويو سينجه يو سموك أباتن يو نجيك أباتن وني سينبيخو أبدن لغادا حواس أولي ملي موهوي أكي هندن دنيا كهو بتن بيخو بربادا يسينهمو بربادا. You cannot win without unity. تقوم أمتان أسيتي وتكلموا هندن ديساني خنافو نمني تقو يوني في تاكسي جبرهن كفلي يو نمني تقو موتمان تقو أمتا بلچو أمتا إفجالاهن كواني وان بلچون كبو أكما فرنجين جتوتي the most basic principle is to remember that ruler will not rule if people refuse to obey. فرنجينا كان يتيتين ورسيسته no ruler will rule if people refuse to obey. bulchaan tokko bulchuu hin danda'u hawaasa tokko hogganuu hin danda'u hawaasni isaaf hogganamu san yoo hoggansa isaa san didee jaan ummata nuti nun hogganuu hin dandeessan jedhu dirqiidhaan hogganuu hin dandeessu. kanaafuu ambaasaaddoroonni badii khaleessa balleessan isiniif araranna isiniif irra dabarra isinummaan hawaasatti makamaati as deebi'aati waan khaleessa balleessitanii olitti hawaasa kanaaf hojjedha. dhaamsa kiyya waan khaleessa balleessitanii olitti hawaasatti deebi'aa makamaa hawaasa kanaaf hojjedha.
hawaasni Oromoo hawaasa garaa laafu, hawaasa akka malee namaaf rifatu. Keessattuu namtichaan Abdul Aziz jaamu kan Minisootaadha, kan konsulara Itoophiyaa keessatti itti gaafatamaadha. Abdul Aziz konsulara Itoophiyaa kan itti gaafatamaa hayyu duree dura baha kan taate dhaggeeffadhu adeero. Dhaamsa nama muslimaa Rabbiin yaameen leen siyaama, dhaamsa rasuulii yaameen leen siyaama. Gara ummataa deebi, gara dhugaa as deebi, gara Rabbii as deebi, toobadhu. Bilziqinnaan dhaggeeffadhu, bilziqinnaan shirkirrallee hamtuudha. Dhaggeeffadhu dhugaan siima, shirkirrallee hamtu bilziqinnaan. Dhageessa, bilziqinnaan ati bilziqinnarraa toobattee qulqullaa'uudhaaf dhugumatti sin jaa wanni haga bilziqinnaa dilii guguddoo ja'amtu hin jirtuun sin jeenan amanin nan kijibsiisin. Bilziqinnaan masgida diigaa jirti, bilziqinnaan beeta kiristaana diigaa jirti, bilziqinnaan amantiidhaan nama oli buusaa jirti, bilziqinnaan lubbuu namaa balleessaa jirti, bilziqinnaan waa hedduu balleessaa jirti. Kanaafuu toobadhu, hawaasatti deebi, gara Rabbii as deebi. Haala kanaan yoo fuula Rabbii dura dhaabbatti haalli akka malee fokkotaadha. Waan barbaaddu nyaatarraa haga uffatatti, bakka qobattu, bakka jiraattu, waan ati barbaaddu hawaasni Minisootaa sii godhuuf dheengadda gaafadheetiin jira. Hawaasa keenya Abdul Aziz konsulara Itoophiyaa kan Ameerikaa jiru kana waan garaa qonqoo isatti gartee inni barbaadu, uffata inni barbaadu, nyaata inni barbaadu ni gargaartanii. Ni gargaara jaan warri hawaasni Oromoo Minisootaa jechuudha. Kanaafuu Abdul Aziz maqaan kee kun gabricha gartee injifataa jechuudha. Aboo dhara injifadhu, dhugaa qaba, dhugaan ni injifatti. Maqaa akka maqaa keetii ta'e hedduun namaa akka maqaa isaatti. Abdul Aziz konsulara Itoophiyaadhaa kan taate kan magaalaa Minisootaa keessa jirtu. Namni leensi dho'iseeti jirta. Dhaggeeffadhu, nuti sirraa haajaan qabnu siif rakkachaa jirra malee. Oromiyaan siin maleettis siin waliinis ni bilisoomti. Garuu yaaminsa dirqama narra jiru siif hin godha. Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wassalaam dura ni yaama, ummata ni yaama. Kanaafuu obboleessoo siyaamne badii kalee balleessite san siif irra dabarra. Atummaan as deebi ummatatti. Waan kaleessa balleessitee ol dachaa hawaasa kana gabbee hojjedhu. Sidhiisitii sheekootii meeqaafuu araaramne jirra. Warra nurraa biltsiginnaa ta'e irra deebi'ee toobate. Badii kaleessa dalaganii ol dachaa dalagu jiran hawaasaaf. Oromoon garaa ballata. Kanaafuu as deebi. Abbuma fedheehuu nuti diina keenyallee maaliif wayyaanee hin taane badii kaleessa baditti fudhatanii as deebi'anii jennaan. Rasuulli alayhi salaatu wasalaam maal jedhe? Kullu banii aadam khaxaa wa khayrul khaxaa'uuna at-tawwaabuun. Ilmi namaa hundi hundi goggora. Irra caalaan namaa, irra hayyuun namaa, irra beekaan namaa nama badii keessa jiru baditti hubatee badii sanirraa deebi'ee gara gartee Rabbitti as deebi'ee jechuudha. Dogoggortee kalee irra sii dabarra as deebi. Abdul Aziz dhageessaa. Aboo Rabbii sodaadhaa. Namni dhaamsa Minisootaa kana jirtan yoo lubbuudhaan jiraate qaalichi kun dhaamsa kana bira naa geessaa. Yoon taan nuti duutus sin awwaallu. Masgida tokkotti illee janaazaati isirratti illee salaannan. Oromiyaattis ta'e, Ameerikattis ta'e, Awurooppaattis ta'e haqa musliimummaa takka illee nurraan qabdu. Dhaggeeffadhu. Haqa amantii tokko illee nurraan qabdu. Haga ati gartee hawaasatti deebitu. Duutu sin awwaallu. Jiraattus biran dhaabbannu. Waa takka walitti hin qabnu. Yoo ati hawaasatti deebitee hoo haqa muslimni jaha waajjahamoo torba walirraa qabaa muslimni nurraa qabaachuuf teessa. Haqa namoomaa nurraa qabaachuuf teessa. Haqa amantii nurraa qabaachuuf teessa. Haqa Oromoo nurraa qabaachuuf teessa. Haqa namni biyyaa walirraa qabu nurraa qabaachuuf teessa. Sanii achitti wixirra si keenya jirranti. Baatee hin baatu
ukkaamamteetuma zalaalama akkana jiraachuu deemte jechuudha. Ani hidhaa tana keessaa si baasuuf ukkaamamaa kan keessaa si baasuuf lubbuma teetu bilisa si godhuufiin waywaatu jira. Yaaboo biyya keessatti harka yoo mootummaa kannite ani bilisummaan barbaade jette kannite bilisa itti baatu keessa jirtaati bilisoomi. Bilisa si goona. Abdulaziz dhageessa. Hojii teetaniin dhoysuu hin dandeenyes ni jirti. Dirree dhawaa keessatti dachiin ati gartee badii hedduu osoo qabdu gaaromina kee kana takkicha dubbatu barbaadamoo. Dirree dhawaa keessatti gaafa wayyaaneessan gaafa ummanni nafxanyaa dachii Oromoo fudhatuu barbaadu. Dachii ati ummata Oromootiif saaphiyaanitti gumaachiteellee seenaan gaafaan dirree dhawaa dhagee qoradheen ture. Seenaa akkasii gaarii hojjedhu ummata keessatti deebiiti. Ummatatti deebi. Akkuma dachii ummanni nafxanyaa dirree dhawaa keessatti Oromoo saamuudhaaf lafa jalaan ati Oromoodhaaf kannite sanitti seenaan si dubbatte haga fete badii qabaattus waan gaarii takkan dhoysinu amantiitu kijiba akka nuti hin dubbane nu dhowwa. Dachii Oromoo ummata Oromoo dachii hin qabneef hedduu khannuu kee gatii laafaadhaan gurguruu kee dirree dhawaa gara saaphiyaanitti seenaan si dubbatti. Hojii akkasiitu sirraa eeggama. Hawaasatti deebi. Hawaasa nyaatiin dhugaa hin nyaatiin dhugaan si nyaatti. Kanaafuu Abdulaziz an sit dhaammadhe akka nama barataa amantii kanaatti sit dhaammadhe akka nama lammii Oromootti sit dhaammadhe an duutee sirratti isin salaannu reefka keetillee argullee hin dandeenyu dhaggeeffadhu. Haqa muslimaa sirraa hin qabnu nurraa hin qabdu. Haqa obbolummaa islaamaa sirraa hin qabnu nurraa hin qabdu. Atiitu akkasiif godhaa jira as deebi. Tuni wixii sirra keenyarraa. Ta'an immoo ummata keenya ambaasaddaroonni biraa kan biyya Awurooppaa jirtan, kan Ameerikaa jirtan, hatta kan Afrikaa jirtan ummatatti deebi'a. Yoo isin akkanatti ummatatti deebitan mootummaa kun kufuudhaaf xiqqoo irra jira dhaggeeffadha. Xiqqoo gubbaa irra jira. Mootummaa kun kufuudhaaf bi'idhnillaahi tabaaraka wa ta'ala xarafa irra jiraan sin jee. Mootummaan ajjechaa wanni akkanatti hammeessee sukkanneessaa cimaa kana godhu jiruuf khalaas kana booda gara inni deemuutu hin jirre kufaatirra waan jiruuf hiree biraan qabu. Dhaggeeffadha. Kanaafuu as deebi'an isin hin jaa qeerroon akkuma gartee imbaasii guuruutti fuuftanitti itti fuufa waan gaarii hojjechaa jirtan kaan karraamahayyii shira mootummaan ummata Arsii ummata Harargee amantiidhaan ummata Oromoo muslimaa fi kiristaanaa waliin buusuudhaaf yaalii godhaa jiru kana karaa dandeessanii shira kana gartee fashaleessuudhaaf naannawa ummanni muslimaa hedduutti xiqqaatu ummanni kiristaanaa baay'inaan jiru ummata kiristaanaa muslima san ifitti hammatee tikhatee fi ummata muslimaa isaan keessatti xiqqaatu san tikhatee fi tiisuun dirqama ummata kiristaanarra jiru. Ummata muslimaatis ummata kiristaanaa naannawa keenyatti naannawa gartee ummanni muslimaa hedduu keessa jiru kiristaanaa keessatti xiqqaatu ummata kiristaanaa san bakka iddoo amantii isaanii qabeenya isaanii kiristaanota waliin qubatan san isin waliin qubatu san tiisuun dirqama ummata muslimaati. Dhaggeeffadha. Kanaafuu namni kiristaana fakkaatee ummata islaama irratti badii dalaguu ni mala. Kana dursitanii akka beektan. Namni muslima fakkaatee ummata kiristaana irratti maqaa islaamaatiin badii dalaguu ni mala. Kana hubadha. Kanaan ammaan dursitanii nama fagoorraa isinitti dhufu eenyu alagaan eenyu abbaan manaa jettaniif irraa hubatuun ollaa keessan akka gartee maallaqaan gurguramee garaa jecha gurguramee takkaamoo sijjees nawaan kana godhuu yoo hin baanne jee mootummaan nama garii sodaachisee akakichiisee badii akkasitti kakaasuu mala. Kana ammaan hubadha. Miira keessa seentanii amantii biratti akka hin buune hadaraa wanni isinii dhaamu. Mootummaan waan qabatu dhabee amantii qabachaa jira.
hordoftoota amantii muslimaa maqaa balleessuudhaaf wanni inni shirriin xaxaa jira hin jiru. Kanaafuu kanarra isin cimtanii hubattanii ummanni muslimaatis ummanni kiristaanaas kana hubattanii wal tasgabbeessaa wal hubachiisaa waliif beekaa shira kana fashaleessuudhaaf yaalii godha. Oromoon ummata tokko kan amantii adda addaa hedduu of keessaa qabu. Oromoon ummata tokko dhaggeeffadhu amantii adda addaa of keessaa kan qabu jechuudha. Ummata amantiidhaan walitti bu'ee hin beekne walitti buusuudhaaf karoora guddaatu godhamaa jira. Ambaasaaddaroota akkuma dhageessanitti warroottan gartee sammuu qaban dhugumatti galatoonfadha. Ambaasaaddaroota Awurooppaa kan gartee Sweden akkasumatti warroottan hojii mootummaa kana didanii shira isaanii kana qeebaluu didanii nuti hawaasa keenya dhugaa isaanii hin nyaannu amanaa hin nyaannu jaanii hawaasa deebi'an galatoonfadha jabeeffadha alaamanatti godha. Jiruun isaanii jiruu teessanii duuti isaanii du'a teessanii ifin maxxansa. Abdulaziz atilleen yoo hawaasa deebite waan barbaachisaa ta'e si eeguudhaaf si jiraachisuudhaaf waan ati barbaaddu hunda si guunna waan mootummaan si godhu olat si godhu hawaasni keenya hawaasatti as deebi si fi fakkaataan keetilleen kana waniin isin dhaamu nageenyaa jiraadha turtii gaarii. Warri immoo khaleessa biltsiginnaa turtan sheekootii haa taatu ustaadosa haa taatu abbaa feetan ta'a haga isin hawaasa kanaaf waan khaleessa nu balleessitanii ol dachaa gootanii hojjettanitti dhiifama isiniif hin goonu. Dachaa waan khaleessa hawaasa Oromootti balleessitan sanii ol tolchitanii hawaasa kana haga isin tolchitanitti feetu ustaaza ta'e feetu qeesii ta'e feetu sheekii ta'e feetu waan feete ta'e waan khaleessa nu balleessite nu iyyisistee nu qaaqsite ol haga qaaqxee iyyitee hawaasa kana wareegama barbaachisu kafaltee hawaasa kana dhugaa inni qabu khaleessa dhugaa isaa dhoysaa turte san dhugaa siyaasaa jettee aangoo jettee maqaa adda addaa Oromootti dhugaa turte san arra sanii ol dachaa gootee hojjettee namooma kee Oromoo ta'uu kee abbaa amantaa ta'uu kee dhugaa safuu qabaachuu kee dhugaan sii galuu kee dhugarratti ummata kana dachaa kaleessa badii hojjettee ol haga hojjettu nuti viidiyoo 2-3 hojjetteef ati qabsaawaa hawaasa kanaati jettee si faarsuu hin dandeenyu si amanuu hin dandeenyu. Maaliif seenaatu kaleessi dubbata waan ati kaleessa dhoysite waan ati kaleessa nyaachaa turte daddaftaniitis harka namaan dhoyina Oromoo viidiyoo 2-3 gartanii namaafis harka dhoyina daddaftanii dhaggeeffadhaa. Dhugaan isinima Nabi Yusuf alayhi salam obboleeyyan isaa Nabi Yusuf halayyat darbaniiti obboleessaa ajjeesanii obboleessaa ajjeechaaf kannaniiti Nabi Yusuf dhufanii abbaadhaaf halkan booyan. Yaa Nabi Yusuf yaa abbaa keenya Yusuf bar yeyyiitu nurraa nyaatee jaanii booyaniin. Dhaggeeffadhaa. Oromoo as gubbaa dhuftee fakkeeffattus addaan beena warra dhugaa qabus addaan beena hin jarjarina faarsuufis hin jarjarina abaaruufis hin jarjarina. Innama al-a'maalu bil-khawaatim booddee ilma namaa murtii isaa wanni beenu dhugaa isaa booddee isaatiin dura kana duulan faarsan duula boodarra faarsan qabsoorraa haa dabarru jarjartanii ka ambaasaaddaraatis harka kannees harka kanne jettanii hedduus gartee won hin jenne ifi qaba leenjisaa waan badii khaleessa dalaganirra dachaadhaan tolchanii dalaguu qaban ka sheekaatis ka darasaatis ka qeesiitis ka nu nyaataa turee fi ka nukki jibaa turee fi ka kaleessa mataa nu nyaataa ture hundi dura kanatti hin faarsina haa dalagu dura dalagee hojiidhaan nu agarsiisu keessa achi haa baanu imala gubbaa jirra. Jarjartanii hin balaaleeffatina jarjartaniitis goota keenya jettanii faarsaan olina anaagaswaan isin dha nageenyaa jiraadha tasgabbaa warra khaleessa nu nyaataa ture warra khaleessa nu balleessaa ture daddeeftanii maqaa jeenummaatii fi maqaa gurguddaa kana nutti hin kannina no kanaatu isin balleesse kana
oo arraan tana maqaa kana na kana boor as deebee marshi isin jirate hawaasa kana walitti barbadeessa hawaasa kana walitti gartee qabsoo tana kharraameessa jechuudha kanaafu wanni qabaadha ejjennoo takka qabaadha. بارك الله فيكم نقلنا جرارة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.